Together we stand, divided we fall. No boundary, no region or religion can separate Oromo one from another. We love each other, we live together. Amako hamatako, gari ambarana jirta. Arrasobam tuboruna hubatta. Alagai keko flakan guya gammachu. Firaija imimani kan guya rakko kan guya gadda. Oromo sabako, wal male mal kabda. Wal male mal kabda. Warri dhiiraa kun gaala horsiisanii godaananii jiran maatii isaanii dhiisanii biraa deemanii jiran jechuudha. Garam deemanii gama zuwaay dugdaafaa maqiifaa deeman mataa haadhaa maatii isaanii tan ijoollee dubartiitti dhiisanii jechuudha. Kontineera keessatti ilmaan Oromoo meeqatu dhumaa ture imalli Saawuz Afrikaa maal fakkaataa ka jedhuuf nama deemee hadhaa fi hammeenya karaa san jiru arge qofatu beeka. Ka Yamanii keessatti akkasitti huutiin bombii misaa'ilatti roobsite ilmaan Oromoodhaa akkasitti akka maletti qaamni isaanii hundi gubatee akkasitti cincahee jechuudha. Oromiyaan fudhattee keessummeessu qabeenya nu geessisu ka Rabbi nuu kenne gahaa qabna. Garuu kana irratti nuti qaama kenna irratti abbaa ta'uu dadhabnee sammuu Rabbi nuu kenne itti fayyadamuu danda'uu dadhabnee biyya ambaa keessa baqannee akkana rakkachaa kun gubachaa kun maneedhaa keessa dararamu. Dargaggeessi kenna biyyaa bahuun qabu qeerroon biyyarraa bahuun qabu. Wareegamni ati saba keetiif kafaltuu fi wareegamni gammoojjii fi arabaa kafaltu tokko miti.
galatoma warroonni Oromiyaa Global Network Corporation arra naafirtanii sagantaa keessa kanarratti haala imala jireenya kiyyaa fi guddina kiyya irraa hanga ammaa jirutti gabaabumatti akka daawwattoota hordoftoota miidiyaa keessaniitii fi ilmaan Oromoo sadarkaa addunyaarra jiran kan na beekanii fi kan na hin beeknellee gartee sagaleen kiyya hin qaqqabin hanga ammaa jiraachuu mala kan jirurraa waan tokko wal yaadachiisaa deemuu fi muuxannoo walirraa fudhachuun barnoota walii laachuun imala jireenyaa keessatti wama jiru kun aadaa kenna. Kanaaf an gabaabumatti kan hin dhaladhee guddadhee Baalee Ginneer jedhamti. Baalee jechuun ni beektanii yookaan Baboolee yookaan Babaalee jedhanii Baalee namni beekne hin jiru jechuufi Baaleetti gaa yeroo xiqqaa taanee nuti kabeenu qabsaa'ota kan akka Hirphaa Gaanfureefaa kan akka Murmurfaa kan akka gartee Biqilaa Guyyootaa fa'aa magaalaa keenya turanii warroota qabsaa'ota jajjaboo ciccimoo wajjin guddachaa turre qabsoma keessatti dhalannee qabsoma keessatti guddanne dhalootuma keenyarraa jechuudha sabboonummaadhaan as geenye barnootas gaa kutaa tokkorraa kutaa 8 achuma baradhee askuulii jechuudha achi booda yuunivarsiitii magaalaa Finfinneetti baradhee yeroo magaalaa Finfinneetti baradhee giraajuweet godhe booda ammoo dhaabbilee gargaarsaa idil addunyaarra jiran kan akka Islamic Relief Emergency Birmingham City biyya Ingiliz keessa jira isaa wajjin Muslim Helfanii biyya Jarman wajjin Zakat Foundation of America wajjin World Food wajjin USAID wajjin hojjechaa ture gabaabumatti bakkeen an keessattuu bal'inaan yeroo dheeraa irratti hojjedhee irratti dalage gammoojjii Baalee keessaa fi Boorana keessa irra baay'ee ammoo kan irratti hojjechaa ture gargaarsa kan akka USAID fa'aa wajjin naannoo ummata Karrayyuu keessa jechuudha naannoo Mataaraa Awaash Loogiyaa Samaraa Harargee keessas Aanaa Habroo Galamsoo iddoowwan hedduu keessa umrii kiyya xiqqaa gabaabaa kanaan jechuudha saba kiyyaaf gargaarsa gochaa turre gumaacha gochaa turre garuu sochii yeroo gargaarsa kana geessinu keessatti ammoo qabsoon Oromoodha akkuma jirutti ta'ee bifa garagaraatti namuu qabsoo ni gaggeessa dirqama namni tokko argamuu yookaan namni tokko immoo dirqama miidiyaa irratti gaa biyya keessa haala jiruu fi siistamni yookaan sirni mootummaa yeroo san jirus akka atiin ifaaf bilisan sochootee saba keetii aarsaa kaffaltee falmaa gaggeessituuf sirna carraasii kennu hin turre jechuudha. Kanaaf dhoksaadhaan numa dalaynaa guyyaa tokko waan inni mudatetu jira. Innis maalidhaa akka tasaa ta'ee warri USAID wajjin dalaynaa mudannoo hamaatu na mudate innis ammoo Mataaraadha. Lagni Awaash kun akka malee guutee uummata keenya uummata Karrayyuu uummata horsiisee bulaa kana maatii isaanii akka jiruun irraa buqqaase lagni Awaash kun guutee yaa'ee jechuudha. Magaalaa Martii jedhamtu jira magaalaa Martii tana keessa ammoo warra warshaa sukkaaraa kana dalagan warroota gartee sabaan Oromoon ta'in hedduutu warshaa san keessa dalaga. Gargaarsi USAID irraa kan kenname uummata dhugaadhaan qe'ee fi qabeenya san galaan irraa buqqaasee ture jechuudha. Garuu mootummaan gargaarsuma kana yuunutu fide mootummaa warra USAID wajjin ta'e mootummaa fi bulchiinsi godina Shawaa Bahaa Aanaa Boseet jechuudha. Maal jedhanii gargaarsa kana mootummaa keessantuu isinii fide mootummatu gargaarsa kana isinii godhe kanaafuu akka kun migibla siraa yookaan ammootinuu hojii humna dirqiidhaan akka isaan hojjetan ka godhu uummata keenya warra buqqee kana dalagsiisan warri magaalaa kun isaan qaruutedha warri amma kun Martii jiraatan kasabaan Oromoon ta'in ka gartee afaan Oromoodhaan beeyne ka garuu lafa sanarraa buqqee Oromoo anamma asitti mormii kaase maali mormiin akkaasee warri dhugatti rakkatee buqqa'ee keessattuu warri Karrayyuudhaa horsiisee bulaadha ijoollee xixiqqoo fi shamarran qofatu achi jira warri dhiiraa kun gaala horsiisanii godaananii jiran maatii isaanii dhiisanii biraa deemanii jiran jechuudha. Garam deemanii gama Zuwaay Dugdaafaa Maqiifaa deeman Mataaraadhaa maatii isaanii tan ijoollee dubartiitti dhiisanii jechuudha. Kanaaf isaan nama dubbatuuf hin qabanii nama falmuuf hin qabanii gargaarsa isaanii dhufe kana akka jirutti warri guuratu warra warshaa shukkaara kana keessa dalagu jechuudha. Kun akkamitti ta'a kun ta'uu qabu ka jedhuun yeroo amma immoo ilaalcha addaa qabdaa ati ergama addaa qabdaa ka jedhuun mormi ma'aan kana mormeef jecha warrummaan bulchiinsa keessa jiran ka afaan Oromoo baratan ilmaan warroota kun amma nafxanyaa jiruun jira miti warra akka niyonaazii Awurooppaa keessa jiraniin kun caasama bulchiinsa mootummaa keessa jiranii achi fudhanii na hidhan jechuudha.
yeroo na hidhanitti anis gaa biyya keessa hariiroo namoota hedduudhaan qabaachaa ture dhaabbattoota gargaarsaa fi dhaabbattoota mirga namummaatiif falman yeroo san gaafa guyyaa lammaffaa booda hidhaadhaan dhufanii na baasanii gargaarsa nama gargaartu keessatti mudannoota hedduutu jira. Kana dhugaa dubbachuuf waan saba keenya irra gahu waan bar mootummoonni biyya alaa warri rahmata namaa godhu sadaqaa namaa kennu kun lammii makeen bira kan genneef wanni godhamu wanni dalagamu dhiibbaa waajjirri mootummaatii fi hojjettoonni mootummaa sirraan gahanii fi gargaarsi sun akka bakka san hin genneefu uummata keenya irra dhiibbaa guddaa hedduu geggeessaa turanii egaa akka sanis agarree jirraa aanaa Abroo keessattis Galamsoo keessattis waan hojjedhee waan hedduu dalagee achi booda gaa walumaa galatti waggaa tokkoo fi ji'a 8tiif baankii Awaash Internaashinaal magaalaa Finfinnee keessa hojjechaa hojii eegalee appilaayi godhee yeroo san dhaqee balanii akka malee faxina ture. Faxina jechuun beeytanii aktiif jechuudha. Warri baankii kun yeroo maatattamatti na fudhatanii na jaalatanii boolee friendshipii dalagaa ture. Achi booda ammoo gama amma boolee iddoo madalalan jedhamu. Achis Awaash baankii ni jira biraanchii achi dalagaa ture. Baankii san keessa ba'ee akti ba'e ammoo sun iccitiidha. Namuu jaalatee biyyarraan bahu itti toltee biyyarraa bahee namni gammoojjii azaaba barbada ibidda hamaa sanii fi afaan qurxummitti namni hin deemu namni lafaa ka'ee akkanumatti itti tolee biyyaa bahu hin jiru. Odoo namatti tolee jiraatee nuyi har'a biyya Awurooppaa keessa jireenya gaarii jiraachaa jirru fakkaatu irra nama biyya jirutu qalbii qulqulluudhaan cinqaa takka malee dararaa fi dhiibbaa siyaasaa mootummaan namarraan geessu haa jiraatu malee garuu maatii kee wajjin haadha kee wajjin haphii gimmaa shaadhateetii nyaattee gammaddee abbaa kee wajjin faamilii kee wajjin eessummaa kee wajjin abbeerawwan kee wajjin maatii kee wajjin jiraachuu waan guddaadha. Garuu wareegama guddaa kaffallee biyya irraa baane ilmaan Oromoo ana dabalatee warri keessattuu akkuma isin argitan gama Suudiitiin baharaan deemanii fi warri gaara Liibiyaa keessa deemelleen Yemen keessa deemelleen warri barahaan Liibiyaa keessa deemelleen Suudaan keessa deemelleen keessattuu ilmaan Oromoodha biyyoota Awurooppaa imalanii imala keessattuu Saawuz Afrikaatti ilmaan Oromoo dhiibbaa siyaasaatiin fi rakkoo mootummaan abbootii irree yookaan sirnoonni darban ilmaan Oromoo irraan gahaa tureen ilmaan Oromoo keessattuu biyyoota akka gartee Taanzaaniyaa fatti kontineera keessatti ilmaan Oromoo meeqatu dhumaa ture imalli Saawuz Afrikaa maal fakkaataa ka jedhuuf nama deemee hadhaa fi hammeenya karaa san jiru arge qofatu beeka. Obboloota teenya shamarran teenya obboloota teenya hedduu karaa gartee Sumaalee kanaan bahara san doonii xiqqoo san caanii gaara Yemanii san gaara isin argitan gurguddaa san keessa ummata Huutii keessa akkasitti deemanii lola ibidda fakkaatu san keessa azaaba san keessa deemanii har'a naa dabartee maatii kiyyaa fi jireenya kiyya fooyyeffadheef jijjiira jedhee biyya isaatii bahee ammoo achitti ammoo rakkinni wanni inni argee biyya hubatee deemuu fi wanni rakkoo achitti isa mudattu inuma tasallee xiqqollee waliin madaalu jechuudha. Yeroo kun wal madaaluu dhabu hamileen nama tuqamutu jira. Keessattuu mootummaa biyya Itoophiyaa mootummaan qabdu obboloota keenya agartanii jirtan kan biyya Suudi Arabiyaa keessatti mana hidhaa jiran. Kan Yemanii keessatti akkasitti Huutiin bombii misaa'ilatti roobsite ilmaan Oromoodhaa akkasitti akka malitti qaamni isaanii hundi gubatee akkasitti cincahee jechuudha. Waan baay'ee tokko gara nama madeessu akka mootummaatti mootummaa qabnu akka biyyatti biyya qabnu rakkinni kun hundi ammoo ka ta'e maalidha Oromoon biyya dhabuusaati biyya ofii ijaarrachuu danda'uu dhabuusaa nama biyya qabutu diinagdeedhaan of ijaara nama biyya qabutu hawaasummaadhaan of ijaara barnootaan guddata of jijjiira qe'ee fi qabeenya isarratti abbaa ta'ee abbaa lafaa ta'ee albuuda rabbiin lafa keessaa kennee fi qabeenya uumama rabbiin kenneef kana osoo fayyadamne Oromiyaa miti Afrikaa ciraa ol biiti teenna akka baqatatti Oromiyaan fudhattee keessummeessu qabeenya nu geessisu ka rabbii nu kenne gahaa qabna. Garuu kanarratti nuti qaama kenna irratti abbaa ta'uu dadhabnee sammuu rabbii nu kenne itti fayyadamuu danda'uu dadhabnee biyya ambaa keessa baqannee akkana rakkachaa kun gubachaa kun maneedhaa keessatti dararama. Mee ijoollee sodaadhaa jirtu lala mootummaan Itoophiyaa guyyaa takkatti dhaqee ibalu kunoo lammii Itoophiyaati hin gutta xalayaa lisipaasee sii kennanii galta biyyatti wanni guddisanii mootummaan namaa gara galchaa jirraa maarra jiru hin jiru. Mootummaan nama Suudi Arabiyaa irraa galchee kanayyuu galchaa jiru kana akka mootummaatti iyyuu salphina bartiifiidhaan garsiisanii baqataa hagana galchuutti jirraa kan jedhu maal jechuudha kun
Mee namni tokko uummata akka nama jagna simachaa jirutti waan gaarii dalagaa jirutti akka jabdutti haasaa mootummaan. Maaliif uummanni kun jalqaba baqatee biyya san dhaqe? Hammeenya mootummaa sanii fi diinagdeedhaan biyyi sun kufaatii ta'u dargaggeessi yuunivarsiitii irraa bahu hojii dhabdummaa irraa ka'ee bara. Kun marti badii nuti badii mootummaati. Mootummaan kun badii fi dalage kana fuudhee ragaa ofii irratti bahaa jira jechuudha. Kan akka jabduu godhee amma wata ministeera Rajaa lafaa isaa jiru hagana galchaa jirra hagana godhaa jira. Kijiba arralee maan Oromoo kumaatammoota hedduu lallakkaaman hedduutu jira. Kanaafuu gabaabumatti imalli Awurooppaa imala Awurooppaatti isin dhufa. Awurooppaa gaa hundi keessan akkuma beektan kara Liibiyaatiin dhufnaa Suudaan keessa baataa gaafa Suudaan keessa baatee deemtu oo'oo miti beelli beelaa miti nyaanni hin jiru torban takka dhugaatiin hin jiru konkolaataa takkarratti laandukuroosii takkarratti nama 40 nama 50 sirrii fa'anii deemta osoo barartu konkolaataa kun nama si biraa bu'e sagalee isaa bicha jedhu qofa dhageettaa konkolaataa ni dabarti jechuudha. Bakka re'ee majariin nama kanarratti ni takatoo jechuudha. Sagalee dhageettaan dhaabatu makiinaan dhaabannaan ashawaa seenaa achi ka'ullee balaadhaa hin dhaabdu jirri jechuudha. Obboleeyyan keenya meeqatu akkasitti nu bira harcee gammoojjii kana keessatti. Kabeelaan nu biratti du'e meeqa jira? Kaarka keenya awwaallee meeqatti jira? Dhugaa dubbachuudhaaf waan ilmi namaa keessa bahee dhufe san osoo silaa arra warruma kaabinee fi arra kaadre jedhanii silaa karaa isa dhoofanii Rabbiin nu agarsiise guyyaa tokko arguuf jirralle guyyaa tokko waan nu argine san osoo waan ilmaan Oromoo biyya alaa jiran kun dhandhamanii waan meeqatam nama meeqatu qabamee birrii si gurguratan meelli nama akkamii gurgurama birrii kuma 4 fidi sin jedhan isaa futamee haadhatee takushiinaa qabdu toottee keessatti dhiistee biraa deemte haati teessaa fuuti ijoollee meeqa akka masgidatti maallaqa kadhatanii beeyna hin sobee warri miidiyaa kanarra na daawwachaa jiran meeqaatamtu lafa qabeenyaa gurgure ijoollee warri kaararjee lafa jimaa gurgure kaarsii lafa qamadii qabu mana isaa gurgure harka qullallachi bahee ammoo ilma isaa hidhaa keessaa baasee waan qabu maratti fitatti ilmi kiyya boru waan kana bakka naa buusa jedhee abdatu ka iraatti qurxummii ta'e meeqa jira. Mee akkamitti keessa baatee? Bahara keessatti kaafe jechuudha. Kanaaf anilleen akkasumatti akkuma waan obboleeyyan kiyya dandaman kana dhandhamee gammoojjii kana keessatti rakkoo dararaa namarra ga'u kana hunda dandamanne akkasitti biyya an keessattuu gara biyya Ijiptiin dhufe biyya Masraa yeroo dhufnuttis gaa bahara gubbaa guyyaa 8 nyaata malee dhugaatii malee yeroo kana jedhu namoonni nan amanan warri karaa san deemeen beeka nyaanni si nyaatama achirratti yeroo nu dhufne ji'a o'ati bishaan akka malee nama barbaachisa an biyya Arabatti maal jedhaa namu biyya Arabatti bar balbala isaa dura lakkaa bishaan kakkaa lakka namni nama bishaan obaase jannata seenuu qabaa jannata seena ga jedhan namichi saree kopheen bishaan obaase jannata seena jedhan dhugaa ta'uu bahara gubbatti agareen intalo Somaalitti akka maal nan jette beektaa yeroo dhibbaa rakkinite yeroo dhibbaa bishaan liitirii takka naaf nan jette yeroo dhibbaa rakkinite liitirii takka bishaan liitirii takka wama kokkee tanaan ifjiisu jechuudha nama 700 feetee deemti maammati dooniin tun nama 700 feetee deemti namni 700 bishaan yoo takkatti dhuge rootoo meeqa dhuga namni 700 imagine guyyaa 8 bishaan burcuqqoo cinaa xiqqishuu takka ganama sii kennan akka qursii sa'a booda takka galgala takka geenne bishaan bahara kanatti huccuu kenna gad dhiifne jechuudha uffata kenna uffanni jiinii fidaa miti jiinii bishaan fidaa miti wata fitti qabna jedhu kuraa hadhaa isa ajjeesa innuu fitinaa biraati dararaa akkasitti dheebuu achirra nu mudate wata dhufnus bahari kusitti ka'a abdii kutannaa meeqa keessa baanee aarsaa meeqa kafallee as dhufne biyya tana keessas gaa jireenya itti jirru ima argaa jirra alhamdulillah rabbiin as nu geesse obboleeyyan keenya baharatti nu jala dhidhiman ilmaan Oromoodhaa hedduutu jira ji'oota Apriil bara 2015 keessa jechuudha rabbiin jalatti firdoosiin isaa nu waaqananiisu obboleetta keenya ka baraa gammoojjii keessattis nu biraa dhuman rabbiin maatii isaaniitii fi ilmaan Oromoo hunda keenya sabrii nu haa kennu kaafe ammoo rabbiin qabeef qabeenya isarratti abbaa godhee abbaa lafaa ta'e fakkeenya ta'e numa kanayyuu dhaloonni amma jiru kun biyyuma alaa kanarraayyuu nuyyuu akka gara biyyatti nu fudhatan abdii guddaa qaba sabni qabsaa'e sabni falmate sabni qe'ee isarratti abbaa lafaa ta'e nu biyya Awurooppaa keessaa maal dalayna biyyi teenya bilisoomnaan biyya teenya gallee saba keenya wajjin dalayna qeerroon keenya ilmaan Oromoo dargaggoonni Oromoodhaa
biyya ofirraa bahuun hin barbaachisu. Wanni si baasu biyyaa baqachuu biyyaa bahuu sun taane bakka qabsoo mooraa qabsoo Oromoo jiru san dhaqee dargaggoon Oromoo qabsoo fi wareegama barbaachisu kafalee of bilisoomsee qe'ee sarratti abbaa ta'ee nagaan jiraachuu qabu. Digriin inni irra qabu homaa godhuu fi dhabuu mala. Garuu boryoo falmatee qabsaa'ee ammoo muuxannoo qabuun dandeettii qabuun barnoota barateen waan fedhe godhuu fi of jijjiiruu fi dhaloota ijaaruu fi biyya isaallee jijjiiree nagayaan diinagdeedhaa fi hawaasummaadhaan of jijjiiruu danda'a jechuudha. Sigalee kanaaf dargaggeessi keenya biyyarraa bahuu hin qabu ejjennoo jedhu qaba nu haa ga'u nurratti haa ga'u. Dargaggeessi keenya biyyaa bahuu hin qabu qeerroon biyyarraa bahuu hin qabu. Wareegamni ati saba keetiif kafaltuu fi wareegamni gammoojjii fi arabaa kafaltu tokko miti. Dhugaa dubbadha dhugaa hima. Saba keetiif yoo duute irra si cala. Afaan baara keessatti du'urra gammoojjii keessatti dhumurra maatii kee harka qullaa dhaabdee meeqatu jira buleessu akka mareef si ibsa bari. Haati lafa manatti gurgurte lafatti gurgurte. Okay, eessa jiran kun Liibiyaa hidhaa keessaa baasan. Haati amma maal jetti? Mana gurgurtee lafa gurgurtee mi? Bor ilmi kiyya Awurooppaa dhaqee dalagee mana gaarii fi lafa gaarii naa bitaa jetti mi? Abdiidhaan eegaa jirti mi? Hayyee baara keessa qurxummii nyaate mucaa kana. Hayyee manamni isaa hundu kat dhumee za'iin gamoo fara dhaabbate jechuudha. Amma si maal taati carraan isii qabdu maali? Kararra bulu ganda namarra deemu hiyyeessa gadi haadha ofii maatii ofii godhanii rakkisuudha. Kanaaf maatii keessanillee rakkisina ofiillee rakkisina. Kanaaf bakka jirtanii qe'ee keessanirraa niqniq xiqqollee socheena falmadhaa wareegama barbaachisu kafalaati qe'ee keessanirratti abbaataa ka jedhu gorsa qaba obboleeyyan kiyya. Together we stand. Divided we fall. No boundary, no region or religion can separate Oromo one from another. We love each other, we live together. Amako hamatako, gari ambara naaf jirta. Arraso bamtu boruna hubatta. Alagaa ilkee koflaa kan guyyaa gammachuu. Fira ija imimmaanii kan guyyaa rakkoo kan guyyaa gaddaa. Oromo saba koo wal malee maal qabdaa? Wal malee maal qabdaa? Ya Oromo gaba ya Oromo dia, ya Oromo gaba ya Oromo dia. Ada Oromo desa, ini semua denya reot kata. Toko tahu yang peduli tipe, ini tanu batu berarti tadibo. Ada boti, ini lelaba, bukan saya senso pama. Ada boti, ini lelaba, bukan saya senso pama. Ya Oromo gaba ya Oromo dia, ya Oromo gaba ya Oromo dia. Anak Oromo desa, ini semua denya reot kata. Enyu magenya mecha bolande, iman Oromo tingero mopimate, ija borraita. Milad no bodate, wadin no to kaji chiyad. Ijabur laita, milad no bodate, wadin no to kaji chiyad.